Atam jirtu fayyaa keessanii qeerroo qarree saba Oromoo ijoollee Oromoo fayyaa keessanii yoo nagaa keessanii mee walii hiraatii haasaa xiqqoo tokko gochuun barbaada. Haasaan kunii haala biyya keenya keessaa wanta deemaa jiru walii wajjin ilaalla jedhee yaada. Kanaaf yoo dandeessanii hiriyoota keessanitti sheerii godhaati. Hamma dandeessan jechuu kooti. Hamma dandeessan sheerii godhaati. Walii wajjin ilaalla wanta kana. Haala biyya keenya keessa jiru baay'ee sodaachisaadha. Haala gadhee deemaa jira. Isa duwwaaminii nu immoo maalitti jirra isa jedhus hin ilaalla. Mee kana duukaa buunee ilaallaati. Hamma dandeessanii walii hiraatii hin ilaalla wajjinuma ilaalla yaalmaan Oromoo. Maaliif haalli nu amma keessa jirru haala baay'ee sodaachisaadha. Haala gadhee keessa jirra. Namoo yoo haala amma keessa jirru kuni baay'ee wanti nama dinqu. Inni waliin nu dha'us, inni joon ja'ees, inni karaan harkaa badees walumatti yaa'ee taa'ee daandii kamirra deemna isa jedhu ilaaluu dhiiseetu waluma borca. Isa kananii dubbachuu barbaada. Isa kananii hammuman beeku, hamman danda'e saba kootii fi nama na dhaggeeffatuu fi ibsuu yaalaa jechuudha. Wanta deemaa jiruun ibsuu yaalaa. Isa kana gaa isinii hamma dandeessanii namni amma fedhe ta'u rakkinni hin jiru. Garuu walitti dabarsitanii ilaaluu dandeessu. Challenges na gochuu dandeessu. Kana hundumaa walii wajjin hojjennaa jechuudha. Maaliif rakkina kana keessa waliin linnee waliin keessaa bahuu qabna kan jedhuun qaban. Duraan dursee wanti jechuu barbaadu gaddi koo baay'ee guddaadha. Keessumatti Wallaggaa lixaa keessatti haalli deemaa jiru akka itti namni dhumaa jiru wanta ilmaanni Habashaa nafxanyaan mootummaan nafxanyaa kun nurratti hojjetaa jirtu hamma nan jedhamu. Hamma amanamuu olitti kan isaan nurratti hojjetaa jiran. Hamma nuyi amanuu dadhabnu olitti. Hamma nuyi ofuma keenyaa yoo amanuu dadhabnu. Baay'een keenya namni kun bineensatti hin geeddaramu jedhee yaada. Namatu bineensatti geeddaramaa jira. Jibba isaaniitu gannamaa jira. Guutee gadhangala'aa jira. Waggaa dheeraadhaaf isa dhooffatanii sobanii ittiin nu gowwomsaa turan. Isa sobanii ittiin malaan nu waadaa turan. Malaan nu waadaa turan. Isatu dadhaban. Maaliif wallaaltuudha kaashee nama dhufte. Warri durii hamma tokko dippiloomaasii waan beekanii fi masaajiruma nu godhanii nu gowwomsanii maal jedhaniitu nu saamanii nu ajjeesaa nu hidhaa turan. Warra ammaa kuni wallaaltuu waan taateefi lafarraa duguugnee iddoo durii gadiitti deebifna kan jedhu kutatanii kaaniiru. Har'a Wallagga keessatti, Gujii keessatti fi Boorana keessatti wanti deemaa jiru waan takkaa jireenya keenya keessatti nagarre. Inumayyuu an akkanaatti fakkaatutti jabana malii Minilik jabana Miniliki calii calanqootii fi harka muraa fi harma muraa aannoleetii ol wanta ta'etu deemaa jira. Waan baay'ee nama suukanneessutu deemaa jira. Jabana Miniliki harka kan isaan muranii fi harka kennuu didee arsiitu nu lole arsiitu nutti jabaate jedhaniiti. Har'a garuu nama waa tokko hin goone gadi ba'anii nama karaarra deemu fayyaa ajjeesu jirru kun. Kuni maaliif ta'a yeroo jettanii waan amma filoosofii biyya lafaarratti deemuutu akkas godhe. Filoosofii jirutu keessumatti warri westii kun kan isaan itti dhimma ba'anii disaster capitalism waan jedhamu jira. Disaster capitalismiin kuni shookiidhaan biyya tokko yoo shookii goone hin binnaa jedhaniitu yaadu. Biyya tokko dhattee rifaasiftee ijoollee isaa biratti qaltee maamula isaa biratti ajjeeftee haadha isaa biratti qaltee haadha isaa biratti gudeeddee yoo jedhanii ummati tokko
rifateetu psychologically shrinkii godhe gara booddeetti deebi'a kan jedhu kana biyya baay'eetti dhimma itti ba'an. Iraaqitti dhimma itti ba'anii, Siiriyaatti dhimma itti ba'anii, Gazaafii irratti dhimma itti ba'anii, Ayyendee irratti dhimma itti ba'anii, biyya garaa garaatti dhimma itti ba'anii successfully ta'aniiru. Waan isin dinqu. Successfully ta'aniiru uummanni hirrifataa gadi ciisa yeroo kana irra deemu. Garuu ummati dura dhaabates immoo jiru. Keessumatti warra akka Veetnaamii carpet bombingi Naappaaliidhaan carpet bombii yeroo godhanii sana carpet bombii sana jala hulluuqanii lafa tanaliidhaan lolanii ofirraa ari'an. Namni determined ta'an warra akka North Korea, warra akka Vietnam, keessumatti warra akka Cuba lolaniitu bilisooman. Afrikaa keessaas akkasuma. Wanti kun hin ta'inii miti garuu inni amma brutalitiin isaan crime deemaa jiru. Magnitude isaa dabalaadhuma deema akka durii miti itti caalaa deema jechuukooti. Amma gaa kapitaalizimiin kuni gara moonestariitti geeddarame gara dhiiga namaa dhuguutti geeddarame isa sabjektii sana keessa lixu'ee mataa isin naannessuun barbaadu. Garuu ilmaan Minilik keessumatti ilmaan Habashaa ilmaan nafxanyaa waa isheen hojjetaa dhuftee amma ammaatti geesse ilmaan Minilik baay'ee xiqqoodha Oromoo gadi. Nambariin isaanii baay'ee xiqqoodha. Garuu maalitti dhimma ba'u? Baay'ee abshaalummaa guddaatti dhimma ba'u. Hamma danda'anii Oromoo qoqqooduudhaaf taa'anii saganteeffatanii gad taa'anii sagantaa baafataniitu Oromoo fuudhanii gandaan, safaraan, qomoodhaan, maarree jedhanii walitti buusaadhatu adda nagaa jirru. Successfully kan isaan ittiin jedhanii, successfully kan isaan ittiin ta'anii xiyyiitii rasaasi inni guddaan divide and rule dha. Kun biyya hundumaatti gaarii ta'e argameera. Isaan immoo isa caalu dhimma itti ba'aa jiru. Abiyyi gaa amma warra kanatti baay'isanii dandeettii qabanii giruuppii organizii godhate. Giruuppii kana keessa eenyu fa'ii jira? Si'a baay'ee dubbadheera. Ijoollee nafxanyootaa, ijoollee Harargee warra nafxanyoota, ijoollee mooraa Minilik naannaa mooraa Minilik turan warra akka Kaasaa Kabbadee, warra akka Daawit Waldagoorgis, warra akka Shimallis, warra akka Maaloo kana warra akkasii kana borootti organizii godhe amma nan dhagaa boolee karaa masqala addabaabaayii jedhan sanaati fooqii guddaa isaa kennaniiru jaarsaa Doktor Masfiiniin iyyuu Masfii Waldamaaraamin iyyuu harkisanii achitti geessaniitu achitti advaayizii godhaa jedhan. Amma gaajarri kun mana sana keessaa kan maddumaa inni pilaanii rasaasa isa guddaa kana kennuuf Abiyyiif. Rasaasi inni guddaan kun maa inni divide and rule dha. Divide and rule kana jarri kuni akka gaariitti effectively dhimma itti ba'aa jiru. Maal godhani? Mee taa'aadhuma laalaa. Ilmaan Oromoo taa'aati ilaalaa. Ani baay'een insistii godha akkasin kana ilaaltaniin barbaada. Mee ilaalaa yeroo isaan sikkoo mandoo dhaaban ilaalaa. Sikkoo mandoo eenyu fa'i dhaabe hunduma isaanii beekna. Keessumatti namni mana hidhaa keessa naa wajjin ture jira. Har'an ilaalata. Eenyu maal akka godhee hidhames yeroo sana isa iyyuu miti namni kana ijaare maal akka ta'e nan beekan. Sikkoo mandoo maalirra jiru amma dhaqaatii gaafadhaa ijoollee Baalee, ijoollee Baaree keessumatti ijoollee Raayituudha warra manni isaanii 200 jalaa gubate yeroo dargiidha. Ilaa waan an jedhuuf hin qabu. Mee jara sana dhaqaa gaafadhaa wanta isaan har'a irra jiran. Afran qalloon inni organized ta'e Harargeen miliyoonii tokkoof tuqaa 5 buqqa'e maalirraan ga'an jarri kun. Mee kana ilaalaa jiran. Anamma namatu balleessaadha jechuu miti. Garuu mee ilaalaa. Isa moomin 5 gibee jedhan. Har'a moo Tuulamaa jedhanii Maaloo jedhanii achitti dhaabaa jiran. Eessarra ga'an jarri kun? Iyyaafadhaa. Achi as dhufanii ija keenyatti nutti dhufani. Wabii maccaa jedhani. Wabii maccaa jedhani dhaabani.
eeyye wabii machaa jedhanii dhaaban. Warra akka dana keessa jirtanii maybe wanti si yaaddanii nuyi kun abii biraan baane asumatti dhalate gara Minnesota gara waaqa keessa iddoo tokkotti dhalate naan jechuudhaa fi anagaa ijoolleedha mucaa wallaaltuudhaan maybe akkasitti yaaddu ta'a. Ani itti dulloomeera kanatti. Ilmaan nafxanyaa waa isaan hojjetan beeka. Wajjinan jiraadhe wajjinin hidhame waggaa dheeraadhaafan siyaasaan keessa ture nan beeka. Lafanni itti bishaatuun beeka. Ilmaanni nafxanyaa rasaasinni guddaan divide and rule dha. Isatti dhimma ba'aa jiru amma. Isatti dhimma ba'anii dhumarratti maccatu nu hafe. Ishee bira dhannaa jedhan. Namoota qophaa'antu jiru kanaaf. Ready kan Itoophiyaan gargar diigamuun irra jiru. Yoo dhuma ta'uu baatellee Amaara dominationii jala jiraanna malee Itoophiyaan gargar ba'uun irra jiru jedhanii warra irratti du'antu jira. Warra lubbuu isaanii dabarsanii kennuudhaaf qophaa'antu jira. Warri kun eenyu? Isinitti nima ifatti haasofnar. Waa tokko walloo sun barbaachisu. Warri kun OPDO warra turedha. Jireenya isaanii garaa isaaniitiif jiraatu. Taataan qabanii businessmenidha. Business people. Haadha isaa gadi yoo gurguree dantaa tokkoon qabu. Maaliif warri amma mention isinii godhu sabboonummaa waan jedhan cirraasha karaa isaanii hin ba'u. Tokko OPDO'n kuni ani isaaniin explain gochuun barbaadu uummata Oromoo beekaa irratti yeroo balleessuu iyyuu barbaadu. Kan biraan immoo groupii kanan isiniin jechaa jiran groupii Maccaa fi wabii Maccaa jedhan kan. Kan biraan immoo warra Isaappaa ture. Warra Ihaappaa ture. Warra durumayyuu quba nutti nyaataa ture. Warra sabboontota Oromoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa warra jedhutti warra quba nyaataa ture. Achi keessa kan jiru. Warri kafarii guddaa kennanii fi propaganda boondii dhaabatan eenyu akka ta'e beektu warra ODF-ti. Warra ODF-tu kafarii kennaafii jira. Jarri kuni Itoophiyaanistoota jaarmaa ijaarratanii biyyatti galanii kun ifa wanta isin beektan isinitti hima. Biyyatti galanii dhaqanii dura taa'aa isaanii dhaabi kun hin jiru jedhe. Itti baqnee irra jechuun barbaanne. Garuu akka beennutti itti baqaniiru IPP'tti. Inumayyuu achi keessa advisorsiidha jirru. Yeroo har'a Wallagga akkasitti dhumu, Gujiin akkasitti dhumu, Booranni dhumu, Walloon dhumu advisorsi Abiyyi jirru kun. Look at this. Hin jiru dhaabi kunii jedhan. Amma maaltu dhufe? Warri tokko keessaa xiqqoon warri gaatee qabanii dhaaba kanan barbaannu faa jedhanii kullikki miti karaarra hin jiru akkas gochuun keenya sirrii mini kan jedhuudhaani gadi ba'anii dhugaa ta'anii soba ta'anii hin beeku. Warri kan biraan immoo dhaabichi Finfinneetti fulli foolite. Finfinneetti daayivii lixee daayivii godheetu Minnesootaadhaan ol ba'e. Finfinnee keessa daayivii gadi lixee bara. Cullufoo gadi lixeetu Minnesootaadhaan fooxee ol ba'e. Minnesootaadhaan ol ba'eetu gaamma kanaan achi as ba'an wabii Maccaa jedhaniitu achi as yaa'anii dhufan. Jarri kuni insistii irratti godhu. Dhugaa Waaqayyooti nuyi jedhu. Nu saba keenyaaf jedhu. Nu warra keenyaaf jedhu. Oromoo isa dhume jedhu. Wallaggatu dhume jedhu. Wallagga akkana ta'e. Ayaa Wallagga koo. Alee Wallagga koo. Jedhanii boo'u. Meeseejii isaanii diraamii isaan rukutan kana. Waan isin dinqu Wallagga kan anarra wabii Maccaa duran dhaabadhamni. Wallagga kana yoo xiqqaate isin caalaan jaalladha malee isinii gadi miti. Jireenya koos, hojii koos, maatiin koos kanarratti bobba'anii waggaa dheeraadhaaf kanarratti jiraanne. Kanarratti jiraanne jireenyi keenya jireenya abbaa kootii jireenyi maatii kootii kanarratti dhume anis kanumarratti hin dabarse. Maybe isin caalaan jaalladha baay'een keessan beektu Wallaggaan. Wallagga duwwaamini Oromoodha kan hin jaalladhu. Wallagga keessaa bahin Oromiyaadhaaf lubbuu koo kennuudhaaf qophaa'ee ka'ee hidhame. Waa'ee kanarratti himuu dandeessan. Wallagga keessatti kan har'a du'e
mucaa obboleessa kootii Kaasaawun of ga'aati kan ajjeefame. Garuu ammallee an kan hin barbaadu Oromiyaa ishee jettu Oromoo ishee jettu hin barbaadu. Maaliif an garaan koo akkas jabaate? Dhiiga akkas dhangala'uuf nama akkas dhumuuf ijoollee akkas duutu maamula gadi fuudhanii ajjeesan. Ilma Oromoo fuudhanii bineensa nyaachisanii ajjeesanii Harargee keessatti ajjeesan. Ani nama hamaadha garaan jabaadhe no. Dizaayinii warra Abiyyiin beeka. Dizaayinii ilmaan nafxanyaadhaan beeka. Waan tokko si yaadachiisuun barbaada. Warra wabii maccaa kana keessa lixee ijoollee baay'ee 90% isaanii innocentidha. Dhuguma lafa dhugaa isaan hooqaniif lafa dhibaa isaanii hooqaniif ilaa kunooka siin jaallatanii siin jibbu wallagga taateenaan kana si godhanii wallagga taateenaan kana si godhanii kanaaf namni du'a kanaaf ajjeesama kanaaf yeroo jedhan ijoolleen dhuguma jetteetu hamma qabdu horii gad dhangalaasaa jirti. Maaliif emotion isaaniitti appiilii godhani. Isaan kan isaan hojjetanii assignmentii qabu hojiitu kennameef. Hojiidha qabu. Hojiin isaanii ilmaan Habashaatiif hojjechuudha. Ilmaan Habashaatiif hojjetu. Abiyyiif hojjetu. Sakkoomiindoo Afran Qalloo Shanan Gibee Tuulamaa Maarree jedhanii isaaniif hojjetu isaan. Garuu ijoolleen kun sana hin beekani. Masaakina. Waa tokko hin beekan. Dubbiin ishee qofforanii karaa booddee waan jiru hin ilaalan. Eenyu geggeessaa jira? Maaliif har'achi as ba'anii warri waggaa 30 gadi ba'anii waa'ee Oromoo hin dubbatinitu waa'ee Wallaggaa irratti gadi yaa'e. Maali kun? Maali gudiin? Waa'ee Oromoo waggaa 30 guutuu guyyaa tokko gadi ba'anii warra hin dubbannetu har'a waa'ee Wallaggaa irratti gadi ba'e. Kana jechuun isaanii advaanteejiidhaaf deemaa jiru. Dantaa isaaniitiif deemaa jiru. Habashaadhaaf hojjetu. Ilmaan Minilikiif hojjechuudhaaf gadi ba'an. Kun uummata Oromooti galuutu irra jira. Har'a yeroo deemee Oromoon akka Oromootti ajjeefamaa jiru. Wallaggi ati Wallagga duwwaa utuu hin ta'in akka Oromootti ajjeefamaa jira. Gujiin ajjeefamaa jira. Booranni ajjeefamaa jira. Walloon ajjeefamaa jira. Harargeen har'a ilma isaanii isa warqee fakkaatu bineensa nyaachisan. Bineensa nyaachisan. Taliile wallaaltuudhaati waan baay'een beektuuti dura dubbiin isaa siif galu. Maaliif akkas jetteen katabiin asirratti. Kanaaf dhiisi maan beektu booddee naa bilbilii siifan ibsa. Wanti isinii galuun irra jiru jarri kun guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko waa'ee Oromoo dubbatanii beekan. Har'a attamitti gadi ba'an. Atoo egaa mee haa ilaallum har'a Harargeen Baalee fi Arsiin sikkoo mandoo qaba. Harargeen Afran Qalloo qaba. Jimmaan Shanan Gibee qaba. Shawaan Tuulama qaba. Macca immoo kunoo Wallaggi immoo macca argate. Maccaan argate mini Wallaggi. Gujiidhaa fi Booranaaf Walloodhaaf eenyu kan wabii ta'u? Wabii maalii qabu? Isaanoo kunoo nu wajjin dhiiga isaanii dhangalaasaa jiru. Ilmaan Habashaa nu wajjin dhaabatanii lolaa jiru. Nu wajjin ganamaa galgala dhiigi isaanii dhangala'aa jira akka bishaanii roobaa jira. Isaaniif miskiinni kuni uummanni miskiinni kuni Gujiin kuni Booranni kuni Walloon kuni eenyutu wabii ta'aaf ilmaan Oromoo? Anaa nyaatu. Isaaniif wabiin eenyu har'a? Wabiin isaaniif eenyu? Hin qabani wabii. Maaliif Wallaggi advaanteejii argatee gadi ba'ee barate. Faranjiidhaan mishinariidhaan baratee biyya sana keessatti hojiin guddaan hojjetamee hamma danda'ama. Haayile Sillaasees resistii godhanii Dargis resistii godhanii ijoollee isaanii barsiifatanii yaatee ala guutte. Amma gaa mee ilaala. Amma warri ala dhufe kuni hamma danda'ame waa hojjechaa jiru. Hamma danda'ame hojjechaa jiru. Miti
warra kanaaf immoo maaltu waa hojjeta gujiidhaaf maaltu waa godhaaf walloodhaaf maaltu waa godhaaf booranaaf maaltu waa godhaaf ilaa asirratti waan tokko isinitti himuun barbaada yaalmaan boorana yaalmaan gujii yaalmaan walloo dhaggeeffadha sabboonaan oromoo sabboonaan wallaggaa kana keessaa quban qabu naashinaalistii wallaggaa kana keessa hin jiru warra harka xurii warra nafxanyaadhaan wajjin ijoollee keenya waldhaaltuu keenya gowwoomsanii birrii harkaa guuranii ilmaan habashaati kennuu dhaqan kana isaani kanaan duras taanaan warra Itoophiyaa ijaaruudhaaf muratee ka'ee dhaqee baqeedha EPPtti warra baqan warra har'a advaayizii godhanii sirkuchiisaa jiran warra beeta mangistii Abiy Ahmadi wajjin harka lafa jalaatiin walitti hidhatanii sificcisiisaa jiranidha jirri kun dhaaba isaaniitu sificcisiisaa jira ilmaan Oromoo gujii irratti kan bobbaase walloo irratti kan bobbaase boorana irratti kan bobbaase wallagga irratti kan bobbaasee ficcisiisaa jiru warra kana warra advaayizarsii kana har'a immoo gama kana ce'anii isaan immoo maal gochaa jiru uummata Oromoo qoqqooduudhaa fi assignmentii fudhatanii uummata Oromoo diiguudhaaf qoqqooduudhaaf irratti bobba'anii jiru kanaaf wallagga sabboonaa wallaggaa Oromoodha sabboonaa wallaggaa jechuun sabboonaa Oromooti sabboonaa wallaggaa jechuun sabboonaa Oromooti sabboonaa maccaa miti sabboonaa maccaa miti sabboonaa Oromooti sabboonaa wallaggaa jechuun naashinaalistii wallaggaa naashinaalistii Oromooti naashinaalistii maccaa miti sana waggaa 60 dura bira dabarree kunnee dhufne jabanaa eenyuti jabanaa Taaddasee Birruufaa yeroo jeneraal Taaddasee Birruu yeroo Alamuu Qixxeessaa yeroo Mitikuu Waaqoofaa yeroo Baaroo Tumsaafaan gargaaraa turan yeroo Adaadaan Koofaa achitti gargaaraa turan yeroo Addisuu Tolasaafaa achitti hamma danda'an irratti du'aa turan jabana sana darbe isteejii sana dabarree Oromoo isa jedhuun dhumaa jirra Oromiyaa isa jedhuun neeshinii ija achi as baasuudhaaf biyya wala boome tokko achi as baasuudhaaf rakkataa jirra ilmaanni habashaa assignmentii laatteefitu ijoollee kanatti assignmentii hirteetu ijoolleen masaakinni waa tokko hin beekan garuu maal godhu dhimma itti ba'u ijoollee kanatti dhimma itti ba'anii horii harkaa guuraniitu macca jedhanii Oromoo iddoo 2 iddoo 5tti qooduudhaaf itti rakkataa jiru kanaaf ilmaanni gujii ilmaanni walloo ilmaanni booranaa waboon si wajjin jira waboon wallaggan jedhu iluu abbaa booraatiin jedhu kafaadhaan jedhu booranaan jedhu gujiidhaan jedhu shawaadhaan jedhu arsiidhaan jedhu walloodhaan jedhu baaleen jenne hararin jenne raayyaadhaan jenne maaloodhaan jenne si wajjin dhaabataa jira ilmaan gujii ilmaan booranaa jechuun ilmaan gujii ilmaan booranaa jechuun ilma wallaggaati wabiinkee waboodha wabiinkee waboodha warra akkas nama diiguudhaaf saba garaagara cicciruudhaaf ummata ilmaan nafxanyaa harkaa meseejii fudhatanii ilmaan nafxarraa irraa assignmentii fudhatanii saba keenya gargar diiguuf jedhanii wajjin hin dhaabatin isaani wajjin hin dhaabatina isaani amma mee teenyeedhuma ilaallu mee teenyaa ilaallu birrii isaan amma walitti qaban kuni eessa akka dhaqu beektu ilmaan Oromoo tokkoffaa Abiyyiin gargaara maalii fi transaction isaa beekuutu isinirra jira dhaggeeffadhaa warra danarraa darbaa haasoftanii dhaggeeffadhaa birrii ati walitti qabde kun eessa dhaqa beektaa birrii ati walitti qabde kuni hard currency dha hard currency waan ta'eef harka Abiyyi gala dhaggeeffadhaa akka inni itti deemu harka Abiyyi gala Abiyyi horii fuudhee horii isa akaafaadhaan hammaaran sagatuuraa sana fuudheetu dhaqee baankii isaa keessa si gacheetu command postii jala galee warra command postiitu cheekii godhasa isaanitti reportii goota iddootti baastu
Garuu birrii keessa fuudheetu birrii 100 1,200 yoo buufte birrii sana fuudheetu inni eessatti geessa dhaqeetu biyya Faransaay keessaati rasaasa ittiin bita. Rasaasa ittiin biteetu waboo dhaqee ittiin adda isaa keessa rukutaaf. Waaqoon galatu garuu waboon ilaa lafarraa ishee duguugaa jirti. Ilmaan Oromoo. Isaani kan isaan gochuu barbaadan ilaa amma transakshinii isaa ilaalagaa. Horii ati buuftu hard currency itti baasaa jirtu kuni maal bita? Xiyyiitii dhaqee bitaaf. Abiyyiif hojjetaa jiru jarri kun. Jarri kun hard currency hin qabu amma abiyyi. Rakkateera hard currency kana barbaadaa jira. Maallaqa attamee inflationiin samii keessa galeera biyya keessa. Transactionii kana yoo beektan. Transactioniin kun akkasitti adeema. Amma isinii indirectly birrii doolaara 100 buustanii abiyyi laattanii xiyyiitii ittiin bichisiiftanii wabootti duulchisaa jirtu. Kana computer scientist ta'uun sirra jiru yookiin mathematicien ta'uun sirra jiru yookiin baay'ee barnoota guddaa isin barbaadu salphaadha jechuudha. Kanaafaniin isinitti mayyaa ilmaan Oromoo. Kuni hojii Habashaati. Hojii ilmaan Habashaatu kana godhe. Ilmaan Habashaatu kana gochaa jira. Ilmaan Habashaatu uummata keenya gargar diiguudhaa fi Macca, Tuulama, Maalle, Jinni, Jibuuti jettee gargar diiguudhaaf jettee ilmaan Habashaatu kana hojjetaa jira. Warri addanaa galanii advisorsiin isaanii immoo har'a ijoollee Wallagga keessatti dhumaa jirtuuf, ijoollee biyyatti dhumaa jirtuuf, ajjeefamaa jirtuuf kan itti gaafatamu warra advisorsii achi taa'ee Oromoo keessaa yaa'anii, Oromoo gurguratanii, Oromoo kaampiitti gashanii ficcisiisanii, Oromoo mooraa lolaa keessatti wayyaanee wajjin walii Shaabiyaa wajjin Isaayyaas Afwerqii wajjin walii galanii ficcisiisanii har'a warra advaayizii godhanidha. Jarra kana hojjechaa jiru. Kanaaf kuni ani maal baasu maal saa isinii ibsuun nuuf beektu. Jarri kuni kaandii isinitti agarsiisu wanta mi'aawu isinitti agarsiisu. Poizenii isa duuba jiru sana isinitti agarsiisu barbaade. Poizenii isa duuba jiru sana isinitti agarsiisu barbaade. Yoo barbaadanii amantu yoo jibbitanii dhiiftu. Kanaafanini kuni dubbiin kuni of eeggannaa guddaa nu barbaachisa. Maaliif egaa amma jarri kun kan isaan maraataniif isinitti meera legitimacyidhaa fi ani dhugaa dubbachuudhaa fi jara kana miidhuudhaaf miti. Maala godhani hin qaana'ani waanuma ittiin achi as ba'an dhaban. Maaliif salphina guddaadha. Dhaaba tokko dhaabanii biyya Itoophiyaa Dimookiraatessinannaan Habashaan hallayyaatti gadi galaa jetteen. Jennaan dhaabuma Habashaatti dabalaban. Amma achi as ba'anii akka nama biratti gadi hin baane qaaniidha. Kuni face savingii wayiti isaaniif. Ishee kanaanii ijoollee dubbiin hin gallee funaannatanii achi as ba'anii fuluk jedhanii gadi yaa'aniitu Oromoon wallaggi miidhamee wallagga akkas ta'e wallagga akkas ta'e. Wallaggi qobaa dhaabatee loluu isaatiif. Wallaggi birmannaa dhabeettaniin isin boossanii ittiin ulfaate ittiin gaara yaabe ittiin kabajaa argate malee ittiin hin salphanne. Har'a isini kuno abaluun dhaabbate. Maaloon hin dhaabbate. Tuulamni hin dhaabbate. Bishooftuu keessatti ijoollee keenya ajjeesaa jiru. Kuno Gullallee keessatti ajjeesaa jiru. Ajjeesaa jiru maal gochuudhaaf ammasin? Maal gochuudhaaf? Isin immoo maccaan dhaabdanii isin maccaan dhaabbatanii dhuftan jedhanii akka isaan wal fixanii barbaaddu. Kana Philip Saayidii isaa laaltaniitu. Isa kana laaltaniitu ilmaan Oromoo namni kana ilaalu hin jiru. Likkiidha. Wallaggi miidhame, wallaggi rukutame, yes, rukutame. Haa rukutamu. Kun na gaddisiisa, na guba onnee koo. Garuu kana rukutaniidhaa fi ajandaa Abiy fuudhadhee deemuun narra hin jiru. Wallaggi Buraayyuu keessatti rukutame ijoollee wallaggaa kana taate jedhee ani dhoqqee isaan laaqan keessatti lafan dha'uufan. Gadigaloo hojii gandaan hojjedhuuf. Ammallee taanaan ani gaara sanarra dhaabbadha. Pilaatuu sanarra dhaabbadha.
isaan gandaan ijaaramanii fi gaddeebi'ee gandaan ijaaramuuf. Ani karaan gargaaruun qaba. Mee waa tokkoon isin gaafadha. Waa tokkoon isin gaafadha. Ilaa natti hin bilbilinaa please. Waboon Wallagga keessatti namatu calmeedhaan natti bilbila. Please hin bilbilinaa. Wabooni Wallagga keessatti lolaa jiru ilmaan Wallaggaati. Haati isaa abbaan isaa achuma jiru. Wallagga keessa jiru. Haati isaas abbaan isaas obbolaan isaas warri wayyaanee miti warri ilmaanni nafxanyaa dhattee ajjeeftu kuni obbolaa isaanii ajjeesu. Haadha isaanii ajjeesaa jiru. Isaan immoo dhufanii gumaa baafatu. Wallagga garaa Wallagga keessaa ba'an ijoollee rakkinatu aariitu lolatti isaan geesse. Mee dhuguma chaalenjiin isin godha. Yoo Wallaggaaf yaaddanii maaliif wabootti hin ergine birrii 100,000 sabuuftan kana? Maaliif hin ergine? Ilaa wabooni namni amanamu namni dhiiga isaa kennu eenyu caalaa sasin achi bakka buufattan caalaa amanama. Warra magaalaa keessa taa'ee horii funaanee advaayizii godhee ijoollee rukuchiisaa ciru caalaa kan amanamu isa laga jirudha. Maaliif karaan barbaadamee maaliif waboodhaaf hin laanne? Hin barbaadan ka. Abiyyoo pilaaniin isaa sana mini. Abi assignmentiin isinii kenne kana miti. Kan dhugaatti silaa biraan ga'u yoo wabooni silaa dhugaarumatti biraan ga'a. Hamma nyaate hamma hafe immoo isaanii kenna. Isa kaan immoo rasaasatti hin bitee ishee ajjeesuu dhuftu adda ishee keessa dhaaf. Maaliif kanan goone? Maaliif kanan goone? Mee kuni maaliif yaadamuu dhiise? Maaliif waboo nama namuu dadhabe? Maaliif waboo gargaaruu dhiiftan? Waboo gargaaruudhaaf pilaanii maalii qabdu? Pilaanii keessan ilaaleera. Waan isin dinqu pilaaniin wabii maccaa waan sadii. Tokko advocacy isheen egaa biliiclicidha. Ishee advocacy goona, advocacy goona. Isheen itti mirmirsaadha isheen biliiclicidha. Advocacy tokko immoo misooma, lammata immoo gargaarsa. Isheen advocacy jedhan kuni genocide deemaa jiru meema waqaa wabii maccaatiin I challenge you. Wabii maccaatiin genocide deemaa jiru abiyyi saba keenya irratti genocide geggeessaa jira jedhaati kataba baasa. I guarantee you in Boston. I bet you tokkoon keessan in Boston. Kanan Boston. Maaliif isaanii wajjin hojjetu. Inni sini misooma jettani ishee immoo walitti qabamtanii ettanii lafa hirrachuudhaaf. Miskiina Finfinnee warra Finfinnee naannaa Wallagga magaala naannaa warra jirurraa lafa fudhachuu dattu. Kanuma waan simply wal goomsuun barbaachisu. Advocacy give me a break. Advocacy misooma isa booddee gargaarsa. Waan hin jirre hojjetaa jirtu. Ani kana keessatti gargaarsa dura dhaabadhu. Isiniif agalu. Gargaarsa dura dhaabadhu. Yoo dandeessani wabootti erga waboo gargaara. Waboon hin gargaara. Waboon yoo beela'e sabi isaa akka beela'e hin barbaadu. Sabi isaa akka dheebotu hin barbaadu. Kanaafi waboo gargaara oosa dhugaa barbaadan. Yoo kana gadiyoo isa sobaa dhaga'uun barbaadnu nuyi. Kanu tokko kana. Maaliifi kan biraani ishee kana fixe. Kana keessa deebi'uu ishee hundaa'u. Qubna garan qabu. Maaliifi ijoollee masaakinarraa horii guurtanii ijoolleen kun garuu gaaf tokko isin gaafatu. Maaliifi advocacyidha jettanii mee abiyyoo kunoo ijoollee Oromoo karaarratti fixaa jiraati. Mee xalaa tokko barreessaatii baasaa jedhaa gaafadhaa ijoollee warri horii buustan warri horii dhangalaastan hin baasan hin du'u malee. Kana gaafadhaa hin baasan hin jiru wanti isaa. Maaliifi walima wajjin hojjetu. Adviseruma sanatu addanaa hojjetaa jira. Kanaaf waan tokko rakkin hin jiru jechuudha. Tokko kana. Kan biraa immoo waan miidiyaa kanarra deemutu jira. Miidiyaa kanarratti wanta deemu jira. Miidiyaa kanarratti wanti deemaa jiru waa anuma gudiitu deemaa jira. Amma maal jedhu dheengaddanii lammaatu waa katabe. Lammaa maal jedhee katabaa dhaggeeffadhaa. Nuyi jedhe
diktaatarii tokko buufnee diktaatarii tokko biduufini warra lagaa kana dubbii fuulduran dhaabadhaa against isaanii dhaabadhaa jedheetu kataba. Elaa meelaa laagaa amma kirrii sana qabadhaa kottaa yeroo ilaaltanii ala kanaa maal jedhu baay'ee isaanii jinnii miidiyaa keelloo miidiyaa maarree miidiyaa miidiyaa baay'ee jira achirratti maal jedhanii gadi bu'u. Leadership hin qabnu leadership hin jiru Oromoon leadership hin qabu. Ilmaan Oromoo maaliif akka haasa'u beektu waa isaan kana haasanii fi isinittan himan wanti isaan kana jedhanii fi waboon jabaatee dhufee ijoolleen laga jirtu leadership fudhachuudhaaf deemaa jirti. Ijoolleetu jabaataa dhufe kanaafitu eliitiin ala kanaa eegeraasutti ka'e itti dhaamote leadership hin jiru isaan beekanii geggeessanii leadership hin qabnu Oromoon leadership hin qabu. Oromoon isa dhiiga dhangalaasuuf sanatu leadershipidha. Waboodha leaderiin marroodha gollicha engeeti jaal gammachuudha jaal sanyiidha jara kana leaderiin har'a. Jaallattes jibbites hin fudhataa isaantu si geggeessa. Jaallattes jibbites isaanuma si geggeessa. Wabootu si geggeessa. Amma isin waboo dura directly dhaabachuun barbaadan. Garuu leadership hin qabnottanii uummata Oromoo afaan faajjessitu. Egaa leadershipin waboodha. Waboodha leadershipin kan biyya san meeqoo hime Isaayyaas Afawarqii lagaa dhufeetu biyya liidii godhe. Mallas lagaa dhufee liidii godhe. Mugaabeen lagaa bahee liidii godhe. Jomo Kenyaattaa lagaa bahee liidii godhe. Ugandaan lagaa bahee liidii godhe. Biyyi Liberation Front geggeessan hundumtu warra laga dhaqee dhiiga isaanii gadi qicetu biyya isaanii geggeesse. Maaliifitu waboon har'an geggeessu. Ijoollee sabboontoota ijoollee dhiiga ijaa kuffisanii warra kufaa jiran. Warra du'anii ajjeesaa jiran lafa isaanii irratti rukutamaa jiran warra ajjeesaa jiran isaantu geggeessa biyya kana. Jaallattanis jibbitanis wixxifattan maraattanii qawwee waan isin hinnattani qawwee waan hin qabneef lagicha dhaqaan jirtan garuu maal gootu asii waan tokko jaarrattanii waboo wajjin negoosheetii gochuu yoo waboon kufe immoo daftanii dhaxxanii diinaa wajjin negoosheetii ishee kana barbaaddan. Isheen warri biyya keessatti galan hojjetaa jiran kana. At every turn hinuma kuftu. At every turn hinuma kuftu. Yeroo dargii hin kuftanii ma'isoon maaloo ihaappaan hallayyaa lixee adda bilisummaa Oromoota hammammaatti jira. Yeroo wayyaanii akkas. Yeroo Abiyyis akkasuma. Har'asi akkasuma ta'a. Har'as akkasuma ta'a. Hinuma kuftu, hinuma baddu. Kan biyya sana geggeessu waboodha. Waboon Oromoo hin ceesisaa, waboon Oromoo hin laga ceesisaa, waboon Oromoo geggeessa. Eliitiin takkaayyuu bilisa nama baasee hin beeku. Hin jiru. Eliitiin si'a baay'ee saabotaajii godha. Saabotaajii godha. Keessumatti warri peaceful resistance jedhan kuni hamma ammaatti saabotaajiidhuma gochaa jiraatu. Barabaraan. Kana beekuu qabdu. Kanaafi warri leadership hin qabnu leadership nu barbaachisa warri maal warra akka jedhu antaay waboodha. Dhaqaatis meelii godha dhaqaa booddee isaanii ilaala. Antaay waboodha jirri kun. Warri Oromoo gargar diiddu Oromoo iddoo kudhanitti hiraa jirtus against wabooti. Maaliifi waboon Oromoo jedha. Waraana bilisummaa Oromooti. Oromoo jedhee Oromoodhaaf dhiiga isaa qicaa jira. Egaa warri kana dura dhaabbatanii tokkoffaa warra biyya sana qoqqoodaa jiran iddoo kudhanitti warra hiraa jiran warra gandaan organize gochaa jiran warra diaspora kana keessatti biyya gandaan Macaa Tuulamaa Jinnii Jibuutii jedhanii warri hiraa jiran kuni isaan kun egaa antaay waboodha. Kanaafi ilaa yaalmaan Oromoo Wallaggi miidhameera, Gujii miidhameera, Booranni miidhameera. Warri kan biraan wabiin qaban. Wabiin isaanii waboodha. Yoo dandeenye waboo haa gargaaru. Yoo kana gadi afaan keenya qabannee ati maaliifitu ilmaan nafxanyaa diqaalaan habashaa fuutee nuti dhimma baati.
Attamittiin tu dhimma nutti baati ilmaan nabashaa. Attamittiin kun nuu galuu dadhaba. Wallaggatu miidhame. Na dinqaanii nama haruma ka'ee darsoo arbanyaa jetti Amaarri. Darsoo arbanyaa jetti. Waggaa lama guutuu dhumaa turan. Dambidolloo karaa irratti dhumaa turan. Gimbii keessatti, Laaloo Assaabii keessatti, kunoo Naqamte keessatti, eessatti akkasittiin Buraayyuu keessatti ijoolleen dhumaa turte. Guyyaa tokko woordii tokko dubbatanii beektan. Guyyaa tokko keessa guyyaa tokko yeroo sana Abiyyi wajjin dhaxxanii leencoo baatii faa maaloo faa taatanii eegee raasaa turtan. Atti sirbaa turtan achi keessa. Isin beekna hunda keessan tokko keessan. Hunda keessan tokko keessan isin beekna. Yeroo achi deebitan immoo isa kan harkatti qabanne, isa qabnu kan harkatti qabanne, gaddeebinee dhannee biyyatti of ijaarree raashinaalitii mti keessan namni akkasitti raashinaalaayizii godhu tokko baay'isii mana dinqanaan. Eega Oromoon kutee dhaqee biyya mataa isaatii wala boomsuudhaaf deemaa jiraate akkas taatu. Guess what? Biyyi sun immoo utuu isin boossanii fi dhiiga gadi naxxanii diigamti. I guarantee you. Empire suni hin diigamu. Empire ijaarame akkasittiin hafee empire demokraataa hin jiru seenaa keessatti. Empire sun hin diigamu. Inumayyuu amma attamittiinitu lola kan amma isaanii empire kun yoo diigamee jedhu ilmaan nafxanyaa. At least Oromoo gargar diinee cirree gadhiifnaa. Kun Arsiidha, kun Wallagga, kun Harargeedha, kun Maaloo, kun Macca, kun Jinnii, kun Jibuutii jennee gargariine bara baraan akka ishee wal loltu goonaa jedhaniitu qopheessaa jiru. Isin immoo kanaaf karaa hojjettuuf. Wallagga isaa Buraayyuu keessatti du'eef miti. Isa dhaqee Bishooftuu keessatti ajjeefameef mana dhabeef miti. Kana gochuudhaan mini kan isin gargaartani. Waboo gargaaruudhaani gumaa keenya baafataa gaafa daa'imneedha kun kan deebi'u. Kun political solutionidha kan inni barbaadu. Political solutionidha kan inni barbaadu malee har'a gargaarsa ati gootu guyyaa tokko gatii hin qabu. Solutioni kan inni barbaadu political solutionidha. Biyya keenya keessa nafxanyaan darsa ishee guurtee ba'uudhuma qabdi. Jaallannes jibbines. Mee galagashaatii kana ilaalaa ilmaan Oromoo. Wanti isin dinqu biyyi sun diigamaa jira. Ani Oromoodhumaa galuu didi malee. Meeqaa Sumaaleen hin barbaadnuu jette gaa. Abiyyiin hin barbaadnuu jette. Beneshaangul rabshaa guddaa keessa jirti. Tigreeni akkasi. Oromooni waboon lolaa jira. Amma ko osoo hin jaallatinitu arrangementii kan biraatu kuukii gochaa jira. Isatti qophaa'aa jechuu mannaadhatu isin immoo Oromoo gidduutti differensii gadi naquu barbaadu. Biyyi sun jaallattanis, boossanis, jibbitanis Tigraay borganama bilisummaa ishee awwaajji Sumaaleen achi citti Oromoon Amaarri kan isheen barbaaddu jarri kun yoo citanii ashkarri keenya nu jalaan baa'ootu Oromoon garba keenya cingaradii keenya nu jalaan baatu Oromoon jechaa jiru jarri kun. Kanaafi nusi biyya keenya seevi gochuudhaaf Oromiyaa oolchachuudhaaf hamma danda'ame waboo bira dhaabannee Oromoon hidhatee akka jirutti hidhatee ilmaan Habashaa kana biyya abbaa keenya keessaa baafne Sumaaleen qophaa ishee ijaaramuu isheeti, Tigreen qophaa ishee ijaaramuu, Beneshaangul Gumuziin qophaa isaa ijaaramuu isaati, Sidaamaan already qophaa jiru, Walaayitaan wanta isaan keessa jiran beektu ilmaan Oromoo. Mee gaafadhaa dura. Oromoon yeroo hundumaa leetii maaliif ta'a? Maa gara booddeetti hafa Oromoon? Kanaafi mee kana ilaalaati hamma danda'ame sanarratti hojjennu ilmaan Oromoo. Ilaa warri addana keessaa mataa keessan completely duuchitanii homa tokko nama fa'itti amantanii kun isin hin baasu. Maaliifi yeroo Abiyyi dhufee biyya kana naanna'aa ture gadi baanee isinitti maa turre. Gadi baanee iyyaa turre. Ilaa namittiin kun hattuudha. Namittiin kun nafxanyaadhasi. Balaa nutti buuftanii lafa cheerchiitti, lafa du'aa gayitti, lafa nyaataatti, lafa sargiitti nu bukkee taa'uu kaatanii baqataa turtan. Maal isiniin jenne yeroo sana? Har'a moo deebitanii dhuftan? Ammas immoo
The same mistake repeat gochaa jirtu. The same mistake. The same mistake repeat gochaa jirtu. Amma immoo wabii maccaa jettaniitu uummata Oromoo gargar diddiiguu jalqabdan. Kanaaf eenyu faan akka booddee jiran summii maalii akka booddee jiru ani Wallagga hin gargaaramin hin jirre. Wallagga jaallachuu irratti kanaan silas dubbadheera. Silas dubbadheera. Maybe yoon isin caalaa jaalladhe malee isinii gadi miti. Isin caalaa yoon jaalladhe utuu hin madaalama ta'e. Garuu kana miti ani Oromoodha. Oromoon jaalladha. Ani Oromoodhaaf hin du'a. Maatiin koo Oromoodhaaf du'ani. Wallagga duwwaadhaaf miti. Kun beekamuu qaba. Kana lolaan keessaa baana. Jabaannee keessaa baana. Ofirraa qaluudhaan, ofirraa rukutuudhaan, ofirraa ari'uudhaan, ilmaan Habashaa ofirraa ari'uudhaan keessaa baana malee gaddeebinee ajendaa nafxanyaa fuunee ittiin saba keenya gargar diignee miti. Kuni isiniif hagalu. Kuni saba keenya gargar diiguudhaaf borga nama immoo Tuulamaa wajjin walitti nu naquuf warri Gujii fi warri Walloo Booranni immoo maal jedhan immoo tangoonaa nu wabii hin qabnu alaa nama barate hin qabnu maaltu waa nu godha jedhanii akka isaan gara booddeetti deebi'aniif. Kanaaf pilaanii baase Abiy isin kanaa gochaa jirtu. Kana gochaa jirtu har'a. Yaalma Booranaa hin dhaggeeffatin. Yaalma Gujii hin dhaggeeffatin. Ilma Walloo nu isii wajjin jirra. Sabboontonni Oromoo, sabboontonni Wallaggaatii fi waboon si wajjin jira, si wajjin du'a. Dhiiga isaa dhangalaasaa jira. Kanaaf warra akkas uummata Oromoo gargar afaan faajjessuudhaaf, gargar cicciruudhaaf deemaa jiran kana completely hin dhaggeeffatina. Wallaggi akkas miti. Wallaggi walitti hammata, walitti fida. Oromoo hundumaa walitti fida. Macca jedhee iyyuu hin beeku. Ani macca eegan biyya kana dhufee iyyuu dhagaye. Ani macca ani hin beeku iyyuu. Kanaaf ani Oromoo duwwaan beeka. Ani Oromoodha. Wallaggi Oromoodha. Gujiin Oromoodha. Haadhoo kooti. Booranni akkasii, Walloon akkasii nu dhiiga tokko. Warra ilmaan nafxanyaarra ajendaa fudhatee akkasittiin uummata keenya gargar diiguu barbaadu kana ofirraa faccisuun nurra jira. Jabaadhaa himmoon Republic of Oromiyaa dhaabbachuudhaan jara kana afaan ishee qabsiifna. Jarri kun nu biraa deebi'aan jiran. Nafxanyaa jalatti nu kuffisuudhaaf galgalaa ganama hojjetu. Durumaa kaasanii itti jiru. Haaraa miti. Anaaf haaraa miti waan isaan hojjetan. Isiniif haaraadha. Kana beekaatii irraa baradhaa. Warri akkasittiin akka fuuloo fardaatiin deemtani akkas ilaala. Birriin kun eessa dhaqaa? Eenyu harka galaa? Eessa dhaqaa? Pirogiraamiin keessa maayinni? Okay, katabaa mee katabaa advokeesiidha jettamini mee peepperii tokko katabaa Abiyyiin dura dhaabbadhaati peepperii tokko baasaa. Jenoosaayididha jedhaa baasaa. Oromoon dhumaa jira jedhaa baasaa. Hin baaftani, hin sobdu. Maaliifi faqaada fudhachuu dhaqaa jirtu Abiyyi irraa. Birrii kana fuutanii dhattu Abiyyiif laattu Abiyyi doolaarii sana fudhateetu hardi karansii sana fudhatee saagaatuuraa isa kan Itoophiyaa sana birrii qarshii Itoophiyaa isinitti kenneetu ishee kanaan dhaqee xiyyitii bitatee ittiin dhaqee lolata ijoollee keenya. Kanaafi ilmaan Oromoo beekaa waan hojjettan. Kanuma hardi tokkii dhannarraa nan beeka. Nama baay'een hirrifataa garuu homa tokko gochuu hin danda'u. Gaaf immoo akkasittiin xiqqoo ishee puushii gonnee haasa'u nu barbaachisa. Jabaadhaa Waaqayyo isinii baay'ee isin jaalladhaa fayyaa ta'aa nagaadhaan oola.